bilbilli yeroo isiniif bilbilamu akkaataa karaa salphaa ta'een bilbila keessan gurrumarratti qofaa qabachuudhaan bilbilli keessan automaatikaalii nama isiniif bilbila san jalaa kaasee nama saniif dubbachuu dandeessan isin barsiisa kinoo haaluma asirratti margaartan kana. Hayya daawwattan kiyya dursa aappii tokko isin barbaachisa aappii kana gabbuufachuudhaaf as Google Chrome keessan keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobs jettanii barreessitanii michuu joobs achi booda michuu joobs kajo jalarraa isin baasa irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu ammallee asirratti michuu jobs.com majoo harratti yeroo tokkoof kiliikni gootu ammallee haala kanaan sitti sifataa asirratti ayikoon sarchii irratti yeroo tokkoof kiliikni gootu bakka sarchii kanarratti qubee da na taa barreessite achi booda sarchii fuuldura sanatti kiliik gootu sarchii goosiftu achi booda haala kanaa suuraa kana isiniif fidaa suuraa kanarratti yeroo tokkoof kiliikni gootu achi booda aappichi gabbuufachuudhaaf sirra oltaa gaddeemtu oltaan gaddeemtamu dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajoo turti daawulood irra tuttaniiti aappii kana bilbila keessanitti gabbuufattanii hayya daawwattan kiyya aappii gabbuufatanii yeroo galtan aappiin kun haala kanaan isiniif banama jechuudha wanni kun tana qofaadha seetingii tana oonii gootan jechuudha kun haala kanaani amma booda yeroo bilbilli isiniif bilbilamu yookiin yeroo namni bilbila isiniif bilbilu bilbila keessan gurrumarratti qofaa qabachuudhaan laaxinuu bilbilli keessan nama isiniif bilbila san jalaa kaasee nama isiniif dubbachuu dandeessanii jechuudha.